raadiyoo marsaan saatalaayitii naayilaatiin akkasumas feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attamooltan. Jimaata waxabajjii 4 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Mootummaan Yuunaayitid Isteets hokkara Tigraay keessaatiin rakkoolee uumamanii wal qabate namoota rakkoo sana keessaa harka qabu jedhaman irratti eenyu murtii viizaa ugguruu baasee jira. Maqaan isaanii kanneen adda baasame darbee jireenya uummata bal'aa hagam miidhuu yookaan hubuu danda'a kanarratti hayyoota dubbisnee jirra. Waa'ee buqqaatota Tigraay keessaaf haala sanaan wal qabate irratti gabaasuuf kadheen gadda gara sanatti imalte oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezar Maardook har'a magaalaa Maqalee keessa jiru hospitaala Aayidar daawwachuu ishee ibsitee jirti. Lamaanuu oduudha booda dhiyeessina. Ka torbanitti guyyaa tokko qophiin labataa har'a immoo guyyaa kunuunsa uummata naannoo yookaan environment day irratti fuulleffachuun ogeessa isaa ilaallatu jira gara boodaa dhiyaata. Hanga muraasa sagantaa keenya waliin raadina dhaggeeffattoota keenya piroodiisarii tamsaasa har'aa Dasaleny Makonnin tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tiksee Gammeetii oduu gara bafa qaaduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan amma oduu har'aatu dhiyaata. Dhimma Tigraay keessatti ilaalchisee hawaasni addunyaa waan ifatti mul'atanu hedduu hubachuu hin dandeenye jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa beeksiseera. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummicha ministeeraa Biillaneesiyyuum gareen tokko tokko akkaataan isaan dhugaa mul'ataa jiru bira darban bu'aa hin qabu jedhaniiru. Ibsa kanarratti waa'ee loltoota Eertiraa Tigraay keessaa baasuu kan gaafataman Biillaneesiyyuum akka waliigaltee taasifametti ta'aa jira jedhaniiru. Gabaasa Iskindir Fireew Tuujubeetu dhiyeessa. Waajjirri muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa ibsa kenneen haala Tigraay keessaa gama laaleen ta'e jedhamee kan hafe irra ka darbameef gabaasaalee walda'an ittiin jedhe kan ittiin ibse ture. Ibsa sana kan kennan itti gaafatamtuu kutaa pireesii waajjira muummicha ministeeraa Biillaneesiyyuum qabxiilee hawaasi addunyaa dagate jedhan tuqaniiru. Dhugaawwan jiran ta'e jedhamee kan irra darbamaniif beekaa irraanfataman qaamotii ajandaa kabiroo qabaniin jechuudhaan ibsaniiru. Itoophiyaan duula ba'iinsaa gariin ta'intu irratti gaggeeffamaa jira jedhan. Itti gaafatamtuun pireesii kun haala nageenya Tigraay keessaa gargaarsi namoomaa qabuu fi haala yeroo kabiroo ilaalchisee kennaniiru. Haala Tigraay kan yeroo ammaa ilaalchisee mootummaa Itoophiyaaf michoota sadarkaa addunyaa gidduutti adda addummaa dhimmi uume keessaa tokko loltoonni Eertiraa gamasitti argamuu isaaniiti. Mootummoonni adda addaaf waaltaaleen sadarkaa addunyaa irra deddeebi'uudhaan ibsa baasaniin loltoonni kun Itoophiyaa keessaa akka ba'an gaafataa turan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden eenye ibsa kennaniinis yaaduma kana cimsanii irra deebi'aniiru. Loltoonni Eertiraa kun ba'uu ilaalchisee ka gaafataman Biillaneesiyyuum akkas jedhu. With regards to the withdrawal of Eritrean forces, a request gaaffiin loltoonni kun ba'uu angawaa dhimmi ilaallatuun lafa kaa'ameera. Akka gabaasaalee ministeera ittisaatti achii ba'uun loltoota sanaa jalqabameera. Adeemsi isaas akka waliigaltee qaama dhimmi ilaallatutti ni hojjetamaa jedhan. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'uu jalqabuu isaanii ilaalchise waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun pireesii Biillaneesiyyuum ibsa kennan kanarratti qaama sadaffaarraa ragaa dhaga'ame hanga ammaatti raadiyoo Ameerikaa hin argatin jira. Waldaan maanguddoota naannoo Amaaraatii fi waldaawwan biroo qoqqobbii mootummaan Yuunaayitid Isteets aangaa'ota mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa irratti labse mormuudhaan ibsa kennaniiru. Waldiiwwan kun kaleessa ibsa magaalaa Baahirdaar keessatti kennaniin mootummaa Yuunaayitid Isteets murtee isaa akka irra deebi'ee ilaalu gaafataniiru. Labsii uggurii viizaa kana kan baase mootummaa Yuunaayitid Isteets badiinsa namoomaa Tigraay keessatti raawwatame keessaa gareen harka qaban akka itti gaafatamanuu fi akka mirga namoomaa kabaju akkasumas akka gargaarsi namoomaa namootan rakkina keessa jiranuu fi raabsuuf danda'amutti haalli mijaawaan akka uumamu mootummaa Itoophiyaa gaafateera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteets talaallii COVID-19 doozii miiliyoonii 25 karaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniin deeggeramu isa COVAX jedhamee beekamuun arjoomteetti. Akka ibsi White House irraa ba'e jedhutti gargaarsi kun kan oolu biyyoottan galii xiqqaa fi walakkeessaa qabaniif. Gargaarsi kun Yuunaayitid Isteets biyyoottan biraatii fi amma dhuma ji'aa waxabajjiitti kennuudhaaf karoorfatte doozii miiliyoona 80 keessaayyuu. Yuunaayitid Isteets talaallii doozii miiliyoonii 6 ammoo biyyoottan ollaa
firoottanii fi biyyoottanii sadarkaa olaanaatti balaa kooronaatiif saaxilamaa jiranuu fi kenniti. Bulchiinsi Joo Baayiden akka gargaarsa talaallichaa daddafee taasisu dhiibbaan itti godhamaa jira. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophii keenya afanii wajjiniin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee buqqaatota Tigraay keessaaf haala sanaan wal qabate irratti gabaasuuf kadheen gadda gara sanatti malte oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezar Maardook har'a kan magaalaa Maqalee keessa jiru hospitaala Aayidar daawwachuu ishee ibsitee jirti. Waahilli keenya afaan Tigree Miiniyaa Afawarqii bilbilaan gaaffiif deebii Heezar waliin geggeessite jaallannee dhiyeessa. Hospitaala Aayidar keessa namoota sababa wal waraansa Tigraay keessaatiin miidhaman hedduun jiru ka jette Heezar ijoollee fi warroota isaanii maaltu akka irra ga'e gaafadheeraa jette. Kanneen miidhaman ilaalchisee akka ibsiteetti. The injuries here are varied and strange and horrid. Miidhaan asitti arge kan ammaan dura baratame miti. Wal waraansa laalchisee waggootii darban 10 kan hin gabaasaa ture keessatti miidhaa akkasii hin argine jette. Ijoollee miidhamanii hospitaala keessatti argite laalchisee naa ibsitu. Kanneen akka jabaatti miidhaman achuma hospitaala keessa jiraatan waan gaddisiisaatu isaan mudate. Miidhaa dhaqqabee an arge keessaa jette. Shamarree fuula isheerra rasaasaan dhahamte garuu lubbuun oolte. Amma qaroon ishee jaameera. Doktoroonni akka jedhanitti bayyanachuu malti garuu baatilee hedduuf dhukkubbii hamaatu itti dhageessisaa ture ka jettu oduu gabaastuun VOA itti fuftees. Another little girl who was 4 years old who was injured by a knife attack on her. Her father said. Mucaan durbaa xiqqoo kan umrii waggaa 4 haaduu yookaan albeen waraanamtee madoofteetti. Abbaan ishee akka jedhanitti loltuun Itoophiyaa haaduun yeroo ishee waraanu arguu isaanii dubbatu kun waan baratame miti jette. Ijoollee achi jiran keessaa tokko kan dhukaarra jette. Kaan immoo mucaa dhiiraa mana borootuu jiru boombiin dho'ee obboleessa isaa biraa ajjeese. Inni garuu miilla isaa lamaan dhabee lubbuun hafe. Kanneen kana fakkaatan hedduu jira jette. Ijoolleen kun Tigraay keessaa bakka biraatii fidamanii gaaffii jedhuuf ijoolleen nuti dubbisne hundumtuu iddoo adda addaa Tigraay keessaa dhufan kan Maqalee keessa jiran iddoo kana ga'uuf waan jabaa keessa darban garuu maatiin akka jedhanitti naannoo turanitti wal'aansisuuf yaalanii hin dandeenye wal waraansi waan tureef kanaaf hanga Maqalee ga'anitti wal'aansa fayyaa akka hin arganne natti maniiru jetti. Ijoolleen madaanii hospitaala Aayidar keessa jiran waa'ee wal waraansa ta'e kan bakka adda addaa dubbatu. Miidhaa dhaqqabe kana maatiin inni tokko loltoota Eertiraati jedha inni kaan immoo loltoota Itoophiyaati jedha an garuu abaluudha jedhee ibsuuf hin danda'u jette Heezar Mardaak. Dubartootaaf shamarran hospitaala Aayidar keessa jiraatan 20tu jira kan jettu oduu gabaastuun kun haga ammaatti ituu hin dubbisiin hin jiraa jette. Magaalaa Maqalee to'ataa ka jiru eenyu akka ta'e gaafatamte. Maqalee is permanently controlled by the Ethiopian federal government. There is a mootummaan federaalaa kan to'atu yoo ta'u kunis mootummaa yeroo kan Tigraay Maqalee keessatti hundeessuun gaggeeffama. Humnootiin waraanaa Maqalee keessa hedduu ta'uu baatan iyyuu ni mul'atu. Iddoo waraanni jiru waan hin jiruuf namoota warra kaan caalaa arguun nan mala. Gabaan banaadha. Daandileerra yeroo adeemnu qulqulluu ta'uu isaanii fi nagaa akka ta'e argina. Kanaaf waan haaraan hin jiru jette. Gargaarsi dhala namaa iddoo adda addaa kan magaalaa Maqalee irraa kennama. Fakkeenyaaf fannoo diimaan bishaan dhiyeessa yoo ta'e nyaata immoo jaarmayaa biraa kenna. Jiraattonni naannoo kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaananiif nyaata dhiyeessuun gargaaru. Magaalaa Maqalee keessa qofa buqqaatota 200,000 ta'antu jira. Uummanni Tigraay miliyoona 5.2 keessaa harki 90 gargaarsa tattamaa barbaada ka jettu oduu gabaastuun VOA Heezar Mardaak. Gandeen addatti citan ni jiru. Isaaniif karaan akka banamu tokkummaan mootummootaa jalqabaa kaasee gaafataa ture. Iddoo akkasii fi bakka walitti bu'iinsi hedduun jiru gaazexeessonni seenuu hin danda'in jirra.
Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu akka jalqaban mootummaan Itoophiyaa kaleessa beeksiseera. Waan hubattee jiraa isa jedhuuf kun dhugaa ta'uusaa hin beeku. Akkan itti barus hin jiru. Guyyoota darban muraasa keessatti waa'ee loltoota Eertiraa waanan dhaga'e akkuma jiru. Magaalaa keessatti garuu isaaniin agarree jetteetti. Imala koo kanaan iddoon barbaade deemuu nan danda'a jedhee namana kan jettu Heezar Mardak magaalaalee kanneen biroo deemuufis fedhii ka qabdu ta'uu dubbatteetti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffatoota keenya amma immoo gabaasattaa nutti ceena. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi hokkara Tigraay keessaan rakkoolee uumamaniin wal qabate namoota rakkoo sana keessaa harka qabu jedhaman irratti murtii viizaa ugguruu yookaan qoqqobbii baasee jira. Murtiin qoqqobbii viizaa kun aangawoota mootummaa yookaan warra rakkoo Tigraay keessaan wal qabate maqaan isaanii adda baafame irra darbe jireenya uummata bal'aa hagam miidhuu yookaan hubuu danda'a. Jireenya lammiiwwan biyyaa irratti dhiibbaa fiduu qaba yaada jedhu irratti hayyoota dinagdee lama waliin marii taasisnee jirra. Dr. Tafarii Margoo Kaanadaa Yuunivarsiitii Waatarluutti barsiisaaf qorataa dhimma dinagdeef Dr. Qaasim Abbaanashaa Finfinnee irraa ogeessa dinagdee dubbisee Bafaqaaduun akkanatti dhiyeessa. Dr. Tafarii Margoorraa jalqabna. Waa'een qoqqobbii Ameerikaa amma dubbatamaa jiru kun uummata bal'aa haala ittiin hubu yookaan ittiin miidhu qaba. Waa'ee qoqqobbii amma Ameerikaan Itoophiyaarra keesse kana wanti beekamu yoo jiraate bifa lama qaba. Inni tokko viizaa dhowwachuu wanta jedhu gama mootummaatiin fi gama TPLFis maqaadhaan jiru mootummaa Eritreas maqaa hin dhahu warra kanarragaa viizaa dhowwachuu wanta jedhutu keessa jira. Kun egaa miidhuu danda'a. Inni viizaa restriction jedhu kuni irra guddaa kan inni miidhuu warra biyya bulchuu warra aangoo harkaa qabu fi deeggartoota isaanii warra dinagdee biyya isaa sochoosan illee ta'uu danda'a. Namni inni ordinariin illee egaa waa'ee viizaa kana mujannu farsee wanti jedhame hin jiru miidhuu danda'a jedheeduma amanan. Argitee haalli amma biyya sana keessatti dhalachaa jiru keessumatti amma seerri akkasii yeroo bahu namumti wanta lola jedhamu kana keessaa illee qooda hin qabne indirectly wanta miidhamuu danda'u natti fakkaatan. Inni kaan egaa inni guddaan inni I think uummata isa bal'aa hiyyeessa fa'aa miidhuu danda'u isa karaa diinagdee dhufu kanadha. Qoqqobbiin karaa diinagdee ammaa fi ifatti hin labsamne. Gargaarsi namoomaa kan akka dhimma fayyaa, barnoota bu'uuraa, dhimma dubartootaa, dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii itti fufa. Waa'ee gargaarsa namoomaa kanarratti Dr. Tafariin waan itti dabalan qabu. Inni humanitarian kun egaa namni biyoo beela'ee harka Tigraay keessatti ta'aa jira jedhamu kana. Gargaarsa nama beela'ee kana nyaachisuudhaaf godhamu hin ilaallatu jechaadha. Yookiin karaa eegumsa fayyaa dhukkubama fakkeenyaa fi balaan biyya kana keessatti babal'atee dhukkubi nama fixu tokko yoo ta'e dhukkuba sanarraa nama baraaruudhaaf gargaarsa godhamu fa'aa ilaallatu jechaadha. Waa'een eegumsa fayyaa kun xiqqoosee veegii illee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo bal'atee gargaarsa karaa eegumsa fayyaa biyya sanaaf godhamu kanaan dura godhamaa turellee wanta itti fufan fakkaata. Maaliifi akkuma beeknu waggootatti damas darban kana keessa keessumatti gargaarsa Ameerikaatiin karaa eegumsa fayyaa biyya sanaa keessatti waan baay'eef hojjetan sana dhabuu wanta barbaadan natti fakkaatu. Jireenyi namaa fooyya'insa agarsiisa. Keessumatti immoo dubartoota baadiyyaa keessaa eegumsa fayyaa irratti bobbaasanii karaa kana gargaarsa gochaa turanii wanta dhaban natti fakkaatu. Kan Dr. Tafarii asirratti dhaabna. Dr. Qaasim Abbaanashaa immoo qoqqobbichi amma kallattiidhaan diinagdee irratti akka dhiibbaa hin uumnee fi waa'ee dhimma kanaan wal qabatan biroo nutti himu. Qoqqobbiin ammaan tana godhamee qoqqobbii impaaktii diinagdee qabaatu ammaan tanatti hin fakkaatu. Jarri waan qoqqobbii itti goona jedhanii laakkanii kaana jiranii going forward garuu karaa kam inni deemaa ka jedhu hedduu nama yaachisa. Akkaataan isaa
seenama qoqqobbii diinagdee godhamurraa seenaa qoqqobbii diinagdeetitti yeroo baay'ee inteentii siyaasaa san jijjiiruuf godhuu isaarra miidhaa inni biyyaa keessatti fidutu caala keessattuu warra jireenya gad aanaa qabu keessatti dhiibbaan akkanaa kaamiidhu namoota unskilled workforce namoota muuxannoo hojii gad aanaa qaban dubartoota ijoollee gara biraatitti minorities in our case marginal society ka jennu community ka jennu sanniin irra dhiibbaa fida maali sababni isaa jaroonni kunniin dinagdee guddaa harkaan qabanii waan kuusatanii qaban hin qabani jireenya isaanii yeroo gabaabaa irratti kan murtaa'e qoqqobbiin dinagdee haala amma achiin gadi gaafa economic sanction yookaan embargo jedhan yoo sadarkaa ta'e seenaa qoqqobbii dinagdee irratti miidhamtoota fida konfliktii garagaraa fida social unrest fida ammaan sanatti ka amma visa restriction fi wanni qoqqobbiin godhame kun Itoophiyaa irratti haganan mul'atu dhiibbaa ekonomii hagana qaba ka jedhamu qabu garuu as keessatti hattummaan corruption dhufuu mala maalii fi Ameerikaan waan akkanaa fudhatte jedhaniitiin warri qabeenya harkaa qabu hanna hirkatanii gatii jireenya unnecessary inflation jireenya qaalessu keessa dhufuu malani kana hedduu eeggachuun gaarii gara biraatitti wanni kun gara economic sectioniti akka hin deemne mootummaan irra hojjechuu qaba. Mootummaan maal hojjechuu qaba jedhu akka sanatti hin deemne isa kan visa restriction irra gara economitti akka ol hin deemne maal gochuu qaba jettanii yaada kennitu mootummaa? Akka amantaa kiyyaatitti strongly ka ta'uu qaba ka jedhu mootummaan Itoophiyaa ammallee taanaan mootummaa Ameerikaa waliin hojjechuu qaba. Dippiloomaasii jiru kana ammaan tana reorganize godhuu qaba bulchiinsi Dr. Abiyyi miidiyaa gurguddaa irratti callisnee xalaa callaa katabnee daldanii sun taane we have to knock their door balbala yaraa dhadha'uu qabaabna. At the same time ammoo dhaadannoon taane keessa seenuu barbaachisu dhaadannoo kana xiqqeessuu cabbisuun by itself dippiloomaasii dhaadannoo dhaadatan irraa cabbisanii malaanii karaa itti injifatan malaan karaa isa akka toran malaanii ibinoorraa biizinesa gurguddaa qabu big business companies kanneen mara irratti dhiibbaa dippiloomaasii firummaa dippiloomaasii barbaachisaa maali impaaktiin economic sanctionii kuni abbaa itti murtaa'e callaa irraa miti nama murteessu sanillee namoota third party amma fakkeenyaaf Ameerikaan Itoophiyaa irratti akka deemtu kana murteessite Itoophiyaa fi Ameerikaa haa kallatti miidhuu malee the European Association Society warra biizinesa Itoophiyaa waliin godhu warra Itoophiyaan nagadu warra Itoophiyaa irra bitu kana mara irratti waan dhiibbaa qabuu fi lubboo jiru kana bal'isaniitiin dippiloomaasii gaarii hojjechuun akka haalli kun asirra hin dabarre yoo dandame akka dafeetiin visa restriction kun ribarsi ta'u irra hojjechuun faayidaa biyyaaf qaba. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Tafarii Margootii fi Dr. Qaasim Abbaanaashaa wajjin waa'ee qoqqobbii United States fi Itoophiyaa ilaalchisee marii taasifne kanumaan xumurra. Keessummoota keenya maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin ni galateeffanna. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadan raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo jimaata yeroo mara ka darbu qophii labataatti ceena. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii labataa wajjin ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Guyyaan kunuunsi uumama naannoo akka addunyaatti itti kabajamu afaan Ingiliziitiin World Environmental Day jedhamu ambaranaa waxabajjii 5 jechuunis boru kabajamee oola. Haaluma kanaan mootummoota gamtoomanitti sagantaan kunuunsa uumama naannoo UNEP'n qophiiwwan guyyaa 2 turan mata duree oggoota 10 dhufaniif haala naannoo deebisanii fooyyessuu jedhuun sagantaawwan karoorfate qaba. Faalama qilleensaa hambisuu addiiwwan hundarratti haala naannotii fi galaanotaa fooyyessuu jedhu irratti xiyyeeffata. Keessummaan kiyya har'aa ogeessa dhimma kanarratti hojii qorannoo oggoota baay'ee hojjechaa ture. Rooba Bulgaa jedhama. Rooba deebitee keessummaa keenya ta'uu keetii fi ulfaadhu. Egaa waggaa 4 duras hojiiwwan hawaasa karrayyuu keessatti hojjettu istuudiyoo keenya Washington DC dhuftee mari'annee turre.
Gaafa tokko ta'eera. Har'as deebitee keessumaa kiyya ta'uu keetii fi ulfaadhu siin jedha maal hojjechaa akka jirturraa kaanu? Annamma barumsa eegafatee gara waggaa tokko kaampaanii bunaa tokkoof hojjetaa ture amma gara Meerilaandii kanan jira. Hagayyoo kana PhD jalqabaa jechuudha University Taft. Fokkasiin PhD kiyyaa Environmental Policy and Climate Change irratti haaluma gartee eegumsa naannoo kanaa fi haala jijjiirama qilleensaa kanarratti fokkatudha jechuudha. Tole egaa environmental justice yookaan immoo haqa naannoo akkamitti ibsita? Environmental justice wanti jedhamu kuni haqa agartee naannoo yookaan immoo waan lafarra jiru yookaan bineensa haa ta'uu biqiloota haa ta'uu isaaniif haqa kennu jechuudha. Agartee faranjiin sustainable development yookaan immoo misooma walitti fufiinsa qabu jettee yeroo gara keenya fidduu yaadni kun yaada qeenxeedha yaada qal'aa tokkicha jettudha. Fokkasii gootee kan gootu environmentiin jira yookaan naannoon jira naannoo sana exploit godhee ilmi namaa itti fayyadamuu danda'a. Itti fayyadama sana keessa utuu naannoo sana waan isa fayyadu keessaa argatan nama kunuunsuu qabaa jira. Garuu kan fokkas godhu waan tokkitti keessaa fudhee waan sana bareechee qoratee gadi fageessee laalee bu'aaf miidhaa isaa addaan baasee eega bu'aan isaa miidhaa isaa caalee booda itti seena. Environmental justice yeroo jennu garuu justice sana keessa haqa sana keessa kan jiru waan namni nyaatu waan namni dhugu qofaa miti. Waan namni nyaanne waan namni dhugne gaara jira laga jira bishaantu jira waan sana keessa kan jiraatu ildiisa xinnoodhaa kaasee qilleensi illee birqaba qilleensi illee jeeqamuu qabu jedha uummati indigenous yookaan uummati ganama. So yeroo kaatee laaltu waan kana garuma tokkitti qofaan laaltee akkuma itti bu'aa argattu qofaan laaltee yoo deemtee wanneen kallattii ati agarreen faayidaa siin oolan balleessuu dandeessa jechuudha. Addunyaan akka waliigalaatti keessattuu jijjiiramni qilleensaa waggaa muraasa qabna sirreessuudha jedhan warri waan kana qoratan baay'inaan. Miidhaa kanaan warri miidhaman yeroo hedduu uummata indigenous ta'anidha yookaan immoo warra akka qalleeyyii ta'anidha. Amma garuu wanti dubbatamaa jiru irra guddaan agartee saatalaayitiidhaan fayyadamtee bokkaa dhufu meeshar gootee yookaan bokkaan garamitti akka deemu laaltee naannoo bosonni jiru ittillee addaan baastee hubattee bosona sana akka kunuunsu gochuullee amma saatalaayitii ispeesii wajjin fayyadamanii namni instituushinii garaagaraa daataa guddaa baasaa jiru. Qonnaafis jiruuf jireenyaafis akka oolutti saayinsileen akkasitti sappoortii godhaa jira. Hojii kunuunsaa fi haala qilleensaa haala naannoo deebisanii ijaaruu amma mootummootni gamtoomanis dhaabbanni adda addaas biyyoonni adda addaas wajjin hojjechaa jiran kana keessatti gaheen uummata ganamaa maal ta'uu mala? Gabaabumatti uummata indigenous kun yoo kaatee ilaaltee sustainable development wajjin clash wanti wal godhu waan hedduun jiraatu hunduu 180 biodiversity yookaan immoo gartee haalli qabiinsa biqiloota bineensota haa ta'u jiiniin puuliin bineensota kun martinuu uummata indigenous bira jira. Fedhe tifatee bulaa haa ta'u, fedhe qotee bulaa haa ta'u, fedhe warra qurxummii qabu haa ta'u, fedhe warra bineensa horsiisaa haa ta'u isaan bira jira. So yeroo wanti kollaapsi ta'u warri qonna guddaa qotan uummata indigenous bira deemanii isaan biraa ritiraat godhu jechuu wanneen kana. Kanaafi kan environmental justice kun barbaachisaa ta'ee ji'a kana keessa kabajamuufti deemamu jechuudha. Warri poolisii shape godhan warri poolisii develop godhan yoo uummata ganamaa kana dhaggeeffatan beneficial ta'u jennaan jedhanii yaadu. Sarakaayyuu inni sarakaa kana rageera amma. Maaliif jennaan warri kuni warra muuxannoo agartee jireenyaan keessa darbanii argan of harkaa qabu. Namoonni haala jiru kana haala qilleensaa haala naannoo fooyyessuudha karaan nu baasu saayinsiidha. Saayinsii ammayyaa dhaggeeffachuu qabnaa jedhanii sanirratti hojjetan jiru. Karaa biraatiin immoo uummata ganamaa uummata kanaan dura ittiin jiraachaa turerraa beekumsa isaanii san dhagahuun karaa saniin deemu qofatu baasa warri jedhus jira. Yaadi biraan immoo lachuu walitti araarsanii wajjiniin deemsisuu waan jedhu natti fakkaata. Kun egaa ogummaa keeti. Ati eessa dhaabbattaa kamtu baasa jettee amanta? Ani completely agartee eegduu lamaan ta'uu barbaada. Of course I'm indigenous. Uummanni indigenous ta'e uummati ganamaa dubbatutti hedduun amanaa hedduun waliigalaa garuu yoo valideeshinii jiraanne yoo saayinsii fi gartee indigenous knowledge walitti dhufee waliin yookaan belt wal godhee hybrid wal hin goone waluma miidhaa deema. Aan akka kiyyatti gidduu lamaan bridge ta'een kanarraa sanarraas walitti hybrid goonee utuu deemnee fayyadamaa taana environment yookaan naannoo keenya fayyadamsisaa taana jedhee naman. Qorannoowwan aadaa Oromoo irratti duudhaa Oromoo irratti godhaman anan arge keessatti aadaa kana keessatti laftii waaqni bishaan garreen horiin simbirroonii fi hubni xixinnoon balali'an odoo nafin
bakkaa fi kabaja qabanii jedha. Dur guyyaan dacheen kabajamaa, guyyaan looniin kabajamaa. Aadaa keessatti guddatte ati. Aadaa Oromoo, aadaa Karrayyuu keessatti keessumattuu immoo yeroo amma barumsa kanatti seentee qorannoo kana gootu deebitee yaadattu waan dhaggeeffattoota keenyaaf hiruu dandeechuu jiraate. Akka fakkeenyatti haala qabiinsa lafaa yoon si kaasee uummata Oromoo keessaa kan inni guddisiisa keessaa immoo uummata Karrayyuuti. Nuti immoo warra Karrayyuu warra tiffatee bulaati. Haaf gammoojjii yookaan gartee samii irratti keessa jiraanna. Yeroo gogiinsaatu yeroo roobarra caalaa uummata keenya sun bakka takkitti hin taa'u hin socho'u. Wanti kun itti yaadameeti jireenya keenya wajjin deemaa. Jedhanii warri dabran waggoota miliyoonaaf godaansa kana waggaatti 2, 3, 1 godaanu jechuudha. Godaansi kuni lafa sanaaf gaariidha. Maaliif bakka takkitti yoo teesse lafa sana digireet goota. Horiin dipirees ta'a. Yoo utuma ilaaltu yoo bakka takkitti oole bakka takkitti bulee namaafillee gaarii jechuudha. 2, 1 naannooftee yeroo lafa duraan kaatti yeroo deebitu lafa sun re-emerge ta'ee gartee margis biqilee lafti maal ta'ee wanti marti gusarratee si eegaa jechuudha. Isa kana fuutee amma kompiliitii jijjiirree yoo gara qonnaatti fide taate jenereeshinii tokko guutuu fudhachuu danda'a wanti kun. Sun muuxannoon uummati ganamaa sun qabu waan isaan walitti himanii ooraalee walitti dabarsanii kanatti horii keessaa'u lafuma taa'an keessaa'u lafti sun gaalaaf gaarii, lafti sun re'eef gaarii, lafti sun looniif gaarii, lafti sun namaaf gaarii jedhee adda baasu. Evidensii qabu jechuudha. Saayinsii godhu akkuma warri baratan warri akaadaamishan san waan barreessan ragaa wajjin kaasanitti manguddoolleen saayinsii godhu. Saayinsii godhisiisaa bara akkasii waan akkasii jechuudha. Mukaaf kabajaa qabu, lafaaf kabajaa qabu, tabba gaaraaf, bishaaniif kabajaa qabu. Jireenyi naannoo keessa jiraatu ofii kee duwwaaf jiraata. Naannoo sana wajjin jiraata. Yoo akka sun jiraate ati immoo jiraata. Horii horsiisanillee oduu sanyii horiin bareedaa jiru horii sanyii bareedaan taanis wal keessa makanii qabaatu. Maaliif inni bareedan sun jalaa hoo rezistaansi gochuu dha'uu baate inni godeessu rezistaansi godhaa jechuudha. Guddaa wal duukaa qabaachuu. Hayyeegaa kuni gara gaafii kiyya dhumaatti achumaan na ceesisa waan wal fakkaataa waan haasofteef. Egaa dur akka jette ilaalee namni wal jalaa itti barachaa dhufe amma akkaataan itti namni jiraatu jijjiirameera. Akkuma duriisa wal harkaa fuudhee dabarsaa jira. Sadarkaa dijitaalaayiziin amma dabartu telefoona qabaa telefoona laalaa namni tokko dhumaatu qeerroof qarreen tokko waan biyya keenyarra waan biyyoota biraa deemu. Maaliif teekinooloojiin harka isaanii gubbaa jira. Ittiin laaluu ittiin identify godhu adda baafatu waan jiru mara. So dhaamsa hin qabu yookaan yaadda hin qabu waan qe'ee isaanii jiru waan abbaan isaanii beeku waan haati isaanii beeku argu isaan irraa dhagahu hedduu barbaachisaadha. Hoo danda'ame waan isaan digitaalaayiz godhanii dokumentii godhu kaa'u waliin sheer godhu hubachuu akka malee barbaachisaadha. Har'a bakki jiraan bakki oollee bullu wanti nyaannee nuti dhugnu that reflects our real identity. Waan qaban sana qabatanii ittiin bahu illee bahu akka malee barbaachisaadha jedheetti yaada. Hayyee rooba baay'ee ulfaadha fayyaa ta'e. Hayyee illee ulfaadha galtoomne. Qophii har'aa oduun xumuriin dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa tiwiitar jedhamu hojii gaazexeessitoota miidiyaalee naannoo keessatti hojjetanii jajjabeessuudha haashtaagii faaloo lookal joornaalist fayyadamee beeksisaafii jira. Hojii gaazexeessitoota hawaasa bal'aa wajjiniin karaa dirree tiwiitarii wal agarsiisuudhaan fayyadamtoonni miidichaa hojiiwwan gaazexeessitoonni addunyaarra biyya adda addaa hojjetan uummata bira gahee uummanni marii isaan godhanitti akka hirmaatu gochuudhaaf jedhee haashtaag faaloo lookal joornaalist tiwiitarii irratti ilaaluu dandeechanii. Qophiin labataan irraa raawwate torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebinaa qopheessanis ni dhiyeesse ani Tigisti Gammeeti nagahan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon